ONN Oromiyaa News Network ONN Dhugaaf Daawwattoota Oromiyaa News Network bakkuma jirtan hundatti ashamaa isiniin jechaadha. Arraan tana keessummaa addaa qabannee isinii dhihannee jirra. Keessummaan keenya kan arraan tana Profeesar Asaffaa Jaallataati. Profeesar Asaffaa Jaallataa eenyu? Isaatu isin beeksisuudhaaf jiraata. Profeesar Asaffaa Jaallataa waami Skype'n Oromiyaa News Network isiniif godhe kanatti nu dhiyaachuu keessaniif galatooma isiniin jenna. Isinillee asirratti nu affeeruu keessanii fi Oromiyaa News Network irratti nu affeeruudhaaf galata guddaa qabdu jenna. Asaffaa Jaallataa isin gaa namni hedduun isin beeka. Yeroo jalqabaatiif gaa Oromiyaa News Network irratti dhufuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin gaa ashama isiniin jechaadha. Profeesar Asaffaa Jaallataa eessatti dhalatee, eessatti baratee, eessa hojjechaa jira? Isa jedhu kana daawwattoonni keenya akkuma beekaniif nu tuttuqa. Maal Asaffaa Jaallataati ani barsiisaadhaati qorataadhas kan inni dhaladhee guddadhee Oromiyaadha. Oromiyaa karaa lixaati. Oromiyaa lixaatiin dhaladhee guddadhee biyya keessattis baradheera, biyya alaattis baradheera. Amma yuunivarsiitii Teenisii keessatti barsiisaa hawaasaa, barsiisaa poolitikaa, barsiisaa ikoonoomii, barsiisaa sivilaayizeeshinii biyya lafaati. Nan qoradhas waan baay'een qoradhaa. Qormaati koo hundeensaa waa'ee uummata Oromooti. Achirra makaaseen waa'ee biyya lafaati. Waa'ee ammoo qormaata ilmaan Oromoo irratti dhufnu ta'a. Keessaafuu gaalaaf Oromoo fi saba Oromoodha. Tooftaan arraan tana irratti gaggeeffamaa jiru. Tooftaa fokkotaadha. Tooftaa duguuginsa. Tooftaa buqqa'iinsa lafarraa. Kanaatu irra gaggeeffamaa jira. Isa gaa naannolee Wallaggaan qabee Harargee Bahaatiin Walloon qabee isa kana fuuldura irra bobaanu ta'a. Garuu amma inni irratti xiyyeeffannoo atis qormaan hanga cimaan isa magaalaa Finfinneennaa ta'eefu magaalaa Finfinneetti dhufna. Magaalaa Finfinneedhaan waggaa 27 jarri wayyaanota harkaa qaban kana Oromoo irraa dhiibuu, afaan Oromoo keessaa balleessu. Kanaatu magaalaa Finfinnee irratti gaggeeffamaa jira. Oromoo keessaa balleessuu, afaan Oromoo keessaa dhabamsiisuun kun bifa seeraatiin, bifa siyaasaatiin wayita ilaaltan eessarraa madde? Mootummaan koloneelfataan tokko yeroo hundaa uummata kolonii godhatee lafarraa fixee, lafa isaaniirraa fudhatee, aadaa isaanii balleessee, eenyummaa isaanii balleessee akka isaan dhiyyoomanii badan godha. Kuni Oromoo qofaatti miti biyya lafaan nalaallee kanaafitu qormaati Oromoo qormaata biyya lafaatti hidhame. Biyyuma kee jiraannu kana keessatti illee nalaallee uummati dur biyya kana qabaachaa turanii biyya kee jiraattu Kanaadaallee haa ta'u, biyya kee jiraattu Ameerikaallee haa ta'u, biyya Awustiraaliyaallee haa ta'u, qalbiidhaanitu uummata durachi jiru irraa fudhatanii uummati haaraan qubate fudhate. Kan Oromoos waggaa 100 olii mootummaan Habashaa uummata warra gubbaadhaa dhufirra qufachiisuudhaan uummata Oromoo keessaa dhuguugee baasee Oromiyaa handhuura mootummaa Habashaa godhatee Oromoo lafarraa fixuu barbaada. Mootummaan Tigreen kun immoo kan caalaayyuu uummata bira dhaabbadhaa, aadaa uummataan guddisaa, uummata afaan isaa dubbatu kan jecha uummata Oromoo irratti xiyyeeffattee karaa gajjallaa, karaa gararraa kaan Sumaalee itti yaasuudhaan karaa kaan immoo warra gumuuz warra jedhamu Oromoo irratti yaasuudhaan karaa keessaa immoo Tigroota Oromoo irratti baasuudhaan fixaa turte. Akkuma beennu maaster pilaan jettee lafa Oromoo naannoo isaa kanarraa fudhattee Finfinneetti dabaltee Oromoo gara caalu irraa balleessuuf kaatee uummata Oromoo wallaansoo godhee dhaabe. Amma tooftaa haaraadhaan Finfinnee kana afaan Oromoo dubbadhaa jechaa aadaa Oromoo qabaadhaa jechaa waan
biyya namaa keessatti dhuftee abbaa biyyaa taate Oromoon halagaa ta'e isheen kan hiruuf taate argamaa jirti. Kun baay'ee nama kolfisiisati, nama gaddisiisati. Kun egaa uummata Oromoo kana hubatee biyya isaa deeffachuun irra jira jedheen yaada. Inni amma isa san itti hadhufnu ta'a. Waggaa 27 kan amma qormaanni yeroo dhihootti gaggeeffamee OBS'n dabree ture. Barsiisonni Yuunivarsiitii Finfinneedhaa qormaanicha san gaggeessanitti manni barnootaa tokko magaalaa Finfinnee keessa akka hin jirre kana ibsanii turanii. Amma gaa manni barnootaa afaan Oromoodhaatis haa banamuu, afaan Oromoodhaa afaan Amaaraa waliin haa dubbatamuu isa jedhu gaa mootummaa wayyaanee labsaa jira. Isa kana maalirraa ka'aniiti? Kun wallaansoo uummata Oromoo gadda jabeessee fidee Oromoon abbaa biyyaa ta'uu, lafi Oromoo kan Oromoo ta'uu, uummata Oromoo aboona buluu, nuti abbaa biyyaati sasaan jedhanii dubbatan kanatti bishaan naquudhaafitu kunoo afaan keessan isin ilaalleerraa, kunoo Finfinnee keessatti afaan barattu, afaan Oromoo, afaan biyyaa, afaan Amaarኛatti aanee dubbatama jettee sobuudhaan itti nama gowwoomsuudhaafi uummata keessaa warra hin hubanne warra ofittootaa fi warra wallaaltota gowwoomsanii Oromoo iddoo lamatti jiranii akka Oromoon ol nyaatu gochuudhaafitu achumaan immoo Amaaraaf Oromoo irratti kaasuudhaafitu tooftaa akkasii fidattee akka wallaansoon Oromoo hoggaa tokko caalaa ho'ee jiru akka inni ittiin fufneef karaa tokko qawweedhaan komaandi poostii qawweerra keesse karaa tokko immoo poolitikaal geem poolitika xabiisa poolitikaa kun isa isheen itti Oromoo gowwoomsitee mootummaa ishee Oromoo irratti tursuudhaan waan isheen gootudha mootummaan Tigree. Isa amma afaan Oromoodhaa magaalaa Finfinnee keessatti afaan lammaffaa haa ta'uu jettee isin labsite kana warreen inni kunuu qabsoon dhufee fudhachuu qabnaa mootummaa wanta kana nuu labse kana galatoonfachuu qabnaa warreen ja'antu jira. Isa kana jarreen kanaan maal jetta? Warri kun warruma akka yaada OPDO qabanii fi OPDOta warra waan nami kenneef jala deemanii funaannatanidha. Afaan Faranjiittis Avengers jedhamu warra waa funaannatu malee. Oromoon biyya isaa keessatti eenyutu afaan Oromoo isaan dhawwa namannuu kenna afaan Oromoo akka dubbannu sila Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyu ammallee sobdi malee isheen afaan Oromoo akka afaan biyyoolessaa ta'uu akka Finfinnee keessatti guddatu illee hin gootu hin sobdi. Kana immoo isheen nuu kennidhanii ishee kadhachuun ishee galateeffachuun warruma Oromoon baay'ee ga'uu hin danda'u maxinnoo ishee funaannannee jiraannaa Tigree majala gallee warra jiraannaa Tigreen wayyaa Amaaraa mannaa warra jedhanii warra akkasii kun warra saayikoloojikaali warra mo'aman malee kun waan ishee galateeffatan hin jiru hin qabu waan tokko illee Tigreerraa nama fixu nama ajjeesu nama Oromoo fixu keessumaallee warra poolitikaa warra akka Baqqalaa Garbaa warra akka Dooktor Mararaa warra akka Dajanee Xaafaa warra baay'ee warra nagaadhaan falmatan illee mana hidhaa keessa nama waan tokko hin balleessin ijoollee daa'ima ajjeesaa jaartii ajjeesaa fixaa kaan Sumaaleetti geggeessitee uummata Oromoo qotee bulaa lafarraa buqqisaa ajjeesaa maal Oromoof laatti kun diina Oromooti Oromoo kan fixaa jirtudha namni Oromoo ajjeesu Oromoo waan tokko illee hin godhu afaan maalii nama afaan Oromoo dubbatu ajjeesaa nama afaan Oromoo dubbatu mana hidhaa keessa kolaasaa ija jaamsaa eetsi waraanaa dhukkuba adda addaa qabsiisaa beelessaa fixaa afaan Oromoo akkamitti guddata yoo uummata Oromoo hin jiraanne afaan Oromoo akkamitti guddata uummata dhumaa jiru uummata ajjeefamaa jiru akkamitti afaan isaa guddata yoo inni utuu inni du'aa jiru utuu lafa isaa irraa fudhatamee saamamee iyyoomee jiru wandaqa ta'ee biyya isaa keessatti garba ta'ee namaaf ashkara ta'ee kaan dargaggeessi biyya Arabaa keessatti ashkara ta'ee wandaqa Arabaa ta'ee biyya hundumaa keessatti uummata rakkachaa jiru afaan isaa akkamitti guddata nagaanu jiraachuu hin dandeenye rakkachaa jira dura uummata Oromoo afaan isaa dura jiraachuu danda'uu qaba jiraachuutu dhowwamaa jira afaan Oromoo nama uummata hin jiraanne akkamitti afaan isaa guddifachuu danda'a warra akkasitti yaadanii warra dubbii gaariitti hin gallee fi warra yookiis immoo warra ofittoota warra ani nyaadheennaan ani waan barbaade argadheennaan dhimma hin qabu warra jedhanidha warra akkasii kun yookiis immoo yaada isaanii baay'ee bishina kan hin qabne yaada yaraa warra qabanidha jedha. Inni gamma isuma amma ja'anii afaan Oromootii fi manni barnoota Oromoodhaaf haalaatamuu ja'anii manni muummicha ministeeraa irratti mallatteessee barlamaanaaf dabarsan kuni isuma kanaafuu barlamaanni boqonnaa waan qabuuf uummata mari'achiisuu qabnaa. Inni kunis tooftaa ittiin yeroo dheereessanii osoo hojiirra oolchine
fakkaatamoo maali tooftaan akkana? Isaan ittuma nama gowwoomsanii yeroo butanii waan namni yaadu waan namni mataa keessaa qabu hubachuudhaaf waan baafatanidha. Tooftaa hojii adda addaa baafatee takkiin qubee geeddarreet takkiin afaan keessan dubbanneet takkiin kanaet ajandaa xixiqqoo baasteetu akka Oromoon ajandaa xixiqqoo irratti yeroo isaa fixu akka Oromoon abbaa biyyummaa ayyaani akka Oromoon mootummaa sana ofirraa buqqisee mootummaa mataa isaatii akka hin ijaarranne akka Oromoon abbaa biyyaa hin taaneefitu tooftaa itti nama gowwoomsan hojjechaa jirti kanumaa fitu isheen baay'ee ganaa tooftaa baay'ee iyyuu gadi fudhattee dhufti kun kana qofaa miti akka namni wallaansoo dhiisee waan xixiqqoo irratti bo'u gochuudhaafitu aggaammattee jirti kanaaf namni waan isheen hojjettu kanaan gowwoomuun irra hin jiru mootummaan kun mootummaa faashistii mootummaa baay'ee hamaa mootummaa biyya lafaa jiru olii galee uummata Oromoo miidhu mootummaa uummata Oromoo lafarraa fixuuf sirna shororkeessummaa uummata Oromoo irratti diriirsee faashistummaa kan hojjetu ola deemaa Oromoo shamarran Oromoo akka isaan hin guddanne kan godhu karaa tokko sinan barsiisa karaa tokko afaan keessan karaa tokko aadaa keessan kabajadhaa gisee ijoolleen afaan ishee dubbattu gisee Oromoo aadaa Oromoo sirbitu gisee ijoolleen Oromoo amma dhiyoo kana ijoolleen Oromoo gara 8 afaan Oromoon sirbitan jedhamanii hidhamanii hidhaa shororkeessummaadhaan kaasamanii waggaa baay'ee itti faradamuuf jira. Namni afaan Oromoo guddisu attamitti nama afaan Oromoo sirbu hidha. Attamitti guddata afaan Oromoo yoo Oromoon artistooti yoo Oromoon warri gaazexaan hojjetan afaan Oromoo irratti hin hojjenne yoo beekaan Oromoo barsiisaan irratti hin hojjenne attamitti guddata. Isa beeku keessaa ajjeesaa isa dammaqe keessaa ajjeesaa warra biyya isaa jaallatu warra aadaa isaa jaallatu keessaa ajjeesaa afaan Oromoon guddisachuun waan qoosaati. Tole amma gara afaanitti si geessa amma afaan Oromoodhaa kun qubee afaan Oromootti si geessa inni kun waggaa dheeraa dura Oromoon akka Oromootti irra walii galee qubee kana fudhatee ittiin hojjechaa jira. Qubeen biraa afaan Oromoo kana waan hin guunneef qubee kana maallaqa baasanii dhaabbilee miti mootummaa biyya alaa gargaarsifatanii sooftuweeriin inni qubeen aabaa caalutti jennu kun akka biraatti akka baratamu. Ajandaa godhanii Oromoodhaan jeeqaa jiranii inni kun dhaabbileen miti mootummaa biyya alaa akkamiin achi deemtee mootummaa kana gargaartee afaan saba tokko afaan miliyoona 50 irratti geem taphachuu dandeessi. Akkan hubadhetti mootummaan biyya alaa qubee diddiiraadhaan gargaarre akka itti barsiisi guddatu akka itti ijoolleen daftee barattu gargaaruuf jedha malee mootummaan Tigree shira hojjechuudhaafitu soofdee waan barbaade dabsitee Oromootiin ilaaluudha. Fakkeenyaaf kun ammoo Oromoo tuqanii ilaaluudha. Takka turanii immoo afaan Oromoo afaan qubee kun iyyuu afaan Oromoof hin ta'u afaan Amaaraa fidela giizitu ta'a jedhanii dhufuu danda'u takka turanii. Amma Oromoo tuttuqanii ilaalaa jiran kun jarri kun Oromoo tuttuqanii ilaalaniitu akka Oromoon itti waan kana irratti yaadu ilaalaniitu waan tooftaa adda addaan dhufu. Kun hundumtuu polotikaa xabaa polotikaatitti Oromoo ilaalanii waan caaluun itti dhufuudhaafitu tocho'aa jirti kun malee dhugaadhumatti laadhaaf ka'e aadaan ka'e abbaa caalaa ka'e kana caala jechuun waanuma loojikii hin qabne waan ollaalaa waan doofaa itti wallaalaan doofaan itti nama gowwoomsee itti Oromoo karaarraa jallisuudhaaf hojjetudha malee kun waantuma faayidaa hin qabnedha. Tahullee gaama imbaasiin Ameerikaa kan Finfinnee akka ibsa baasetti fakkeenyaaf aanaalee Ameerikaa garii maqaa tuqee akka itti barnoonni jalqabaa akka ittiin baratamu maqaa tuqee waan kana godhuu keessatti nuus waan gargaarree qabnaa waan jiru tuttuqanii turan. Eeyisaa ka'eeti dhiibbaa garamiin dhufeeti afaan saba tokkoo isaan maallaqaan deeggaranii akka jijjiiramu godhuu keessatti qooda qabaachuun isaanii kun. Lakki isaan akka nu baddetti aabaadhaati laatti geeddaraan jenne. Tooftaa yeroo barsiisanii akkamittiin barumsa shaffifna jedhanii waan qoratantu jira. Malee fidela iddoo isaa geeddaruu miti. ABCD geeddaranii isaan ABCD AFD hin geeddarre isaan gisee qoratan. Waan biraa qorataniitu akka itti barumsi itti shaffisu. Maaliif yeroo hundaa saayinsiin guddachaa deemaa qoratamee akka itti barumsi dafamee baramu godha malee isaan waan kana goona hin jenne waan akkasii fidela laatiin alfaabeetii orga geeddaraa iddoo isaa geeddaraa hin jenne isaan. Kana isaanuma Tigree matu godhe kana mootummaa Tigree.
Amma gaa mootummaan Tigree fi mootummaan Obidootu walii galteedhaan dhiyeenya kana barsiisota hayyoota afaan Oromoo irratti hojjetan kana 2500 walitti yaamanii mari'achiisaa turanii mariin isaanii kun marii garamitti afaan Oromoodhaa qubee afaan Oromoodhaa garamitti geessuudhaaf khayaalame. Kun wallaansoo Oromoo irratti irraa akkuma Oromoon itti ilaala yoo Oromoon calli jedhee fudhate ta'e Tigree waan barbaadu jechaa jirti. Yoo Oromoon immoo akkuma bara darbee lakki kun hin ta'u kun waan nu fayyadu miti ati waan jaallate jechuun dandeessu dheedii dhaabbataa yoo Oromoon immoo akkuma harree itti fe'anii fe'umsa baadhatee jala deeme waan jaallate irratti fe'aa deemti Tigreen. Warri isheen walitti qabdu kunis reeli sodaateeti malee hundi isaa waan isheen jettu fudhateef jennee amma ilaaluun nurra hin jiru. Achuma keessaan garaan isaa gubatee kan garaan isaa waadamee achi keessa taa'u meeqatu jira maaliif qawwee irra kaa'aniitu sodaachisanii yookiin immoo hojii keessarraa fudhannaa hojii kee dhaabdanii nama kana sodaachisanii walitti qabu malee uummata Oromoo achitti qabame kun waan isheen jettu kana fudhatee warra tocho'u natti fakkaatu warri waan kana tocho'u warra nama lama sadii warra fuuldura dhaabbatu warra akka Lammaa Magarsaa fi yeroo kana immoo Dooktorri Abiyyi kan jedhamu tokko fidanii warra sobduu dura dhaabbattee biddeenuma nyaachuudhaaf warra dhaabbatte malee uummata Oromoo warra achi dhaqe kun hundumtuu waan isaan jedhan fudhatee jala deemachuu hin dandeenye sodaachisaniitu waan godhu dhabee achi ta'a gar caalaan. Afaan Oromoo kana qubee afaan Oromoo laalchisee warreen diyaaspooraa alatti jiraachaa jiran abaluufaatu jijjiiruu irratti qooda qabaa waan jiru achii labsamee gaasitti geem nama jidduutti taphachiisuudhaatu mul'ataa dhufe isa kana beekaadhaan godhammoo warreen ala kanatti jiraatan waanuma hirmaatanii irraa qooda fudhatan qaban. Maal warri an dhaggeeffadheera warri waan isaan irratti hirmaatanii waa katabuu afaan Oromoo guddisuu irratti hirmaatan malee waa'ee qubee geeddaruu keessa hin jirru jedhanii himaniiru waan sobaniif illee sababan qaban jarri kun maaliif sababa tokko illee hin jiru sobaniidhuma ala kanatti akka isaan fudhataman qabaanne fakkeenyaaf warra akka beekan gullumaa fa'aa kun waan isaan haasa'anii wanta mootummaa Tigree jala waan dandeemnee fi gurbaan amma dhiyoo kana biyyaa ba'ees Tafarii kan jedhamus egaa ala ba'ee waan jaallate waan dubbachaa jiruu fi akka isaan uummata keessatti fudhataman qabaanne ummata keessatti jibbisiisuudhaafitu ummata Oromoo walitti naquudhaafitu yaadame wanti kun. Tole. Amma ajandaa biraatti si geessa ajandaan suni gamtaan Afrikaa. Gamtaan Afrikaa gaa ummata Afrikaa guutuu akka bilisa bahan gochuudhaaf gabroonfata adii jala akka bilisa bahan gochuudhaaf 1963tti dhaabbatee amma gaa isaa deebi'ee gabroonfattoota akka Haile Sillaasee kan ficcila ummataatiin mootummaarraa hufee siidaa kabajaa jaarraa fi ja'anii labsan adoolessa 3 walgahii 29ffaa magaalaa Finfinneetti godhatan kanaan eeyisaa ka'eeti gamtaan Afrikaa saba cunqurfamoota bilisummaa baasuudhaaf ka hundaa'e dhiisee warreen saboota cunqursaniif siidaa yaadannoo dhaabuunsaa kun. Beektaa dubbii kun dubbii baay'ee cimaadha. Warri Afrikaa geggeessan kun bifa baay'ee qabu. Tokko kaan isaanii doofaadha waa'ee seenaa naannoo sanaayyuu hin beekan. Finfinnee keessatti ijaaramuu sanaayyuu ka gaariitti hin beekani. Kaan immoo nyaata nyaatanii daaqoo nyaatanii jennaan dhugaatii dhuganii jennaan waan abashaan gootu goonaafi jennaan kanuma beeku malee waan beekan. Kanaaf garri kaan wallaalummaarraan ka'ee garri kaan immoo ofittummaarraan ka'eetu waan akkanaa hojjetan. Haile Sillaaseen isa ta'u Mallas isa ta'u jarri kun kiriminaalsiidha. Warra nama meeqa fixee nama ajjeese biyya sana keessatti iyyumaa fi rakkinaa fi beela kan warra bal'iseedha. Warri kun siidaan ijaaramuuf irra hin jiru. Siidaan kun yoo irra ijaarame bor buqqa'ee gatama gatiin qabu. Mootummaan biyya lafaa kun boromma gaafa Oromoon aangoo godhatee abbaa biyyaa ta'e nu hin beeknu jedhanii warra haasa'uuf deemuudha. Waan tokko illee hin beekanii wallaaloodha. Seenaa biyya Afrikaa illee akka gaariitti hin beekanii seenaa biyya isaanii illee warra akka gaariitti hin beekne uummatuma nyaatee dhugee biyya isaaf illee waan hin hojjenne warra doofaa warra ta'an warra akkasiitti warra yaada akkasii kennan wallaalota warri waan akkasii akka ijaaramu biyya Oromiyaa keessatti odeessanii warra inni godhan kun baay'ee nama gaddisiisu. Fakkeenyumaaf biyya akka Gaanaa biyya Kwame Nkrumah fa'itti pirezidaantii namni ta'e suni lafuma Kwame Nkrumah baay'irrayyuu hin baane nama waa hubatanitti. Warra akkasii kanatu yaada akkasii kennaa. Kanaaf waan kana waan guddaa godhanii ilaaluun gatii illee hin qabu. Bor buqqa'ee waan baduufi
gatiin qabu. Uummata Oromoo waan irratti xiyyeeffachuu qabu akkamittiin of ijaarree akkamittiin instituushinii keenya jaarmaa keenya cimsinee abbaa biyyaa taanaa akkamittiin ijoollee biyya kee jirtu wallaansoo qabdu kun wallaansoo ishee irratti akka isheen jabaattu goonanna malee waan xixinnoo kana waan diinni baasee nu kenna irratti yeroo keenya illee balleessuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaatu. Akka gamma isaan gamtaan Afrikaa kun ibsetti Haile Sillaaseen gadhaabuu gamtaa Afrikaa keessatti qooda ol'aanaa waan qabuuf siidaa dhaabnaa fi jedhanii Mallas Zeenaawiin ammoo tokkummaa Afrikaa maqaa jedhurraa gamtaa Afrikaatti akka jijjiiramu godhuu keessatti Afrikaan addunyaa diinagdee hin badhaate biratti fudhatama akka argattu godhuu keessatti shoora ol'aanaa waan taphateef isaaf siidaa dhaabnaa jedhan. Amma akka yaadannutti kan hubannutti maqaan gamtaa Afrikaa jedhamuun beekamu kun Liibiyatti Muammar Qaddaafiidha kan maallaqaa asitti baasee jarroota hooggantoota Afrikaa kana guutuu xayyaaraan achitti walitti qabee maqaan kun akka moggaafamu godhe. Qaddaafi achumatti dhiisanii jara kanaaf siidaa dhaabne jechuun kun bifa siyaasaatu keessa jira moo dhiibbaa wayyaaneetu karaa kanaan dhufe. Maal waan baruu qabnu mootummaan Habashaa uummata Oromoo dhoosuudhaaf owwaaluudhaaf uummata alaa gabbarata. Horii Oromoo guurrateetu uummata kaan nyaachisee obaasee waan isaan barbaadan hundumaa godhee fi waan nama saalfachiisu waan baay'ee godhuuf dubartiillee kennuuf gisee Habashooti warri Afrikaa kun dhufanii dubartii filanii dubartii babbareedduu warra wanni kanaaf kennu yoo keessa baay'ee waan nama qaanessuudha mootummaan Habashaa kun mootummaa miti mootummaa qaanii hin qabne uummata kabaja uummata isaaniif hin qabne biyya sanaaf kan hin qabne akka Oromoon humna ta'e akka Oromoon uummata guddaa ta'e dhossuudhaaf waan isaan jara kanaaf goonan hin qabu kanaaf mattaa nyaataniitu mattaama kanaafitu jara mootummaa Tigree fi mootummaa Amaaraa kana waan isaan barbaadan godhu jarri kun ofittummaa mattaa argachuu waan heroodhaan gowwoomuu waan mootummaan Tigree waan isheen gootu gochuu yeroodhumaan sossobamanii waan kana akkasii godhu malee pirinsipilii yookiis immoo waan ittiin deeman safuu beekanii miti. Amma gaa hooggantoota Afrikaa keessa warreen gadi fageenyaan waa hubatantu jira. Fakkeenyaaf akka Jaakom Zumbaa South Afrikaan hin dhufne, Uhuru Kenyataan Keeniyarraa hin dhufne, Alsiisiin Ijiptirraa hin dhufne, Bashiir hin dhufne. Warreen kun qaanyii seenaa boruu ittiin dubbatamnu irraa qooda hin fudhannu jedhaniiti hafammoo moo beekaanii hambifaman. Akkuma beeknu maali warri namichi pirezidaantiin Ijipti waan inni dhiiseef hin beekna. Warri Zuumaa pirezidaantii Zuumaa jedhamu kunis pirezidaantii Albashir jedhaman kunis warra bada kabaja qaban miti akkan ilaallattan. Uummata isaanii biratti kabaja hin qabanii ulfina qabaatanii miti. Yoo dhaqan uma filu isaan osoo dhaqan irra ta'e kanaaf jedhanii waan hafan natti fakkaata. Tole ija seeraatiin gaa wayita ilaallu ma ija seeraatiin wayita ilaallu biyya uummanni fincila yeroo hedduu kaasee Mallas Zeenaawis ta'e Haile Sillaasee ta'e fincila irra kaasaa jiru irratti isaan biyya sun keessatti saboota uummata san cunqurse irraa namoota siidaa kabajaa fi dhaabne jechuun kun ija seeraatiin wayita ilaalamu maal isinitti mul'ata? Mootummaan Afrikaa gara caalaa waa'ee seeraa maatti beeku. Seera beekani. Mootummaa shiftootaati. Mootummaa harma nyaadheen du'a kan jedhudha. Utuu mootummaan Afrikaa kun hogganoota Afrikaa kun hoggana dhugaa ta'anii Afrikaan utuu horii ammasii qabdu utuu lafa bareedaa akkasii qabdu utuu bishaan ammasii qabdu beelee rakkata sitti fakkaate mootummaan Afrikaa warri namoota ciccimoon warra akka Kwame Nkrumah fa'aa warra Ameerikaan Kaabiraal fa'aa warra Patrice Lumumba fa'aa warri dhugaadhaaf Afrikaadhaaf bilisa baasuuf jedhaman kun ajjeefamaniitu warri dhimma ofittootaa fi warri dhimma biyya alaa eegamtu biyya alaan gargaaramanii mootummaatti dhufan sirni demokiraasii kan jiru uummata dhugaaf deeman miti jarri kun hundi ishee kijibduudhaa fi saamtuudhaa fi warra gadi hin qabnedha baay'ee ishee. Kanarraa baay'ee eeguun hin danda'amu. Kun egaa amma nuti akka Oromoodhaatti akka sabaatti beektoota qabnaa hayyoota qabnaa dadhabbii Oromoon akka Oromootti uummata nuun Finfinneen jiraatanii biyya alaatti jiraatanii isaan kana waa galchuu fi waa hubachiisuu keessatti dadhabbii nuti qabnu hin agarsiisu. Maal yeroo baay'ee wanti kun irratti katabamee jira beekamaa jira. Dadhabinni keenya wallaansoon keenya cimsinee abbaa biyyaa ta'uu dadhabuudha.
kana gaaffiin tokko illee hin jiru. Yoo isa deebifne malee nama waraqata katabnee dhannee itti haasofne nama sitti haasa'u illee hin jiru. Gaaffiin deebuu qabu uummata Oromoo irraa maaltu hir'ate akkamittiin uummata Oromoo aangoo godhatee abbaa biyyaa ta'u. Hojiin keenya kana. Gaafa kana deebifnetu rakkoon kaan kun hiikama. Rakkoo guddaan amma akkamittiin of ijaarree uummati miliyoonii 50 ta'u kun humna ta'ee rakkoo isaa hiikkatee abbaa biyyaa ta'u. Kana irratti hojjechuudha. Gaafa kana deebifne biyya lafaa hundumtu dhufes gargaaraa. Waa'ee biyya lafaa irratti biyya lafaa kana amansiifna biyya lafaa kun amanee nu gargaaru kan jedhu kun wallaansoo cimsite malee deebii argachuu hin danda'u kan ilaalutti. Kanaaf wallaansoo keenya cimsine hojii manaa hojjennee akka uummata tokkootti yaada xixiqqaa yaadnu dhiibnee yaada ol hirree ol irratti duullu dhiibnee akka uummata tokkootti akkamittiin ol duukaa dhaabbannee of ijaarree abbaa biyyaa taana kan jedhu irratti yoo hojjennee waan hundumtuu deebii argata. Kana waan guddaan irratti hojjechuu qabna duraan dursina. Amma akka uummataatti waggaa 40 boodaa kanatti waggaa 40 as geenya kanatti uummanni kun akka uummataatti afaan isaa cimsatee lafa isaa mirkaneeffatee aangoo poolitikaa harkaa hin qabaatin malee waan hedduutu hojjetamee jira. Wanni uummanni Oromoo hojjete hojii kana akkamitti ilaaltanis? Lafa kaan innaa ilaallee lafa baay'ee deema. Lafa kaanee akkuma habashooti afaan keenya dagannee of tuffannee maqaa adda addaa nuu kennanii iddoo meeqatti nu caccabsanii akka uummata tokkootti akka of hin ilaalle nu godhanii akka nu of tuffannee uummata biraa taanu nu godhanii kana cabsinee irraa aannee Oromummaan deebi'ee dhalatee biqilee guddatee wallaansoon Oromoon jaarmaan isaallee cimaa ta'uu adhiisu malee jaarmaa bilisummaa waggaa 40 caalaa lole qabaannee utuu hin badin utuu diin alaa keessaa itti duuluu utuu ajjeefamnu utuu itti rorrifamnu jiraannee addana ga'uun keenya viktirii guddaadha. Garuu kanarratti gammannee taa'uun dura hin jiru. Lafa geenye gahuudhaaf kana caalaa cimsinee wallaansoo keenya cimsinee uummati Oromoo isa durii caalaa hojii isaa shaffisiisuudhaan hojjechuudhaan gara moo'ichaatti ce'uu qabna. Mootummaan Tigree kan isheen nurra jiraatte kan nu gootuuf cimina isheetu hin ta'in laafina keenyatu ishee jiraachisaa jira. Ciminni keenya immoo nuti of wallaalle akka humna qabnu wallaalleetu ol nyaannaa waan hojjechu hin dhiibneetu wanni barbaanne maal waan hambaa namaa barbaanne kaan hambaa Tigree ta'ee fakkeenyaaf Oromoo miliyooniin meeqa ofiidiyoo ta'e hambaa barbaacha deemaa hankeenya fudhachuu dhiisee utuu biddeenni furdaan Oromoo jiru maaliif ganda gabruudhaatti ta'ee sirbe saggaa'ee dandana kana biddeen keenya ofii keenya nyaachuu dhiibne nama jala deemuu dhiibne warra Oromoo mataan isaanii garboome nama jala yaa'u kana mataa isaanii garbummaa jalaa baasuudhaan Oromoo ganda keessatti caccabee waa'ee gandaa irratti yeroo isaa balleessaa oolu isa keessaa baasuudhaan akka biyyaatti bilisa akka inni ba'uu danda'u wal jaallachuudhaan wal wajjin mari'achuudhaan gara moo'ichaatti ce'uu qabna. Kun dhiyaachaa jira. Biyya keessatti kun barreen gaddaa akka gaariitti mirkanaa'ee jira. Oromummaan guddatee bishaatee ijoolleen Oromoo gajjallaa irraatti lixaama ba'aama lixaatti ol duukaa tochootee nuti Oromoodha. Biyyi keenya Oromiyaadha. Abbaan biyyaa Aboola Oromoon ofiisaan of bulchuu jedhanii carraaquun isaanii moo'icha guddaadha. Amma kan mo'aa jirru ilaalchaan moonee jira. Kan mo'een jirru jaarmaa cimsuudhaaf instituushinii ciccimoo ijaaruudhaafitu barbaachisaa ta'aa jira. Isa kana cimsinee jennaan moo'icha harka keenyatti galaa dhiyootti Oromoon mo'uudhaaf deema gaaffiin tokko illee hin jiru. Tole. Amma gara biraatti kan tarkaanfannu ta'a. Garri sunis gulubal gumii Oromiyaatti kan ceenu ta'a. Jaarmaa kana dhaabuudhaaf maaltu itti isin kakaase? Jaarmaa kana dhaabuun kan nuti nu kakaase uummati Oromoo isa dur faffaca'ee jiru dhiisee mana tokko mana mataa isaatii ijaarratee mana isaa keessatti akka ijoollee abbaa tokkootti akka ijoollee haadha tokkootti walitti dhufee waliin mari'atee rakkoo isaa akka hiikkatee gara fuulduraatti adeemuuf. Rakkoo isaa hiikkachuudhaaf immoo waan nama ergifachuutu hin ta'in gadaa fi sirna siiqqee abbootiin keenya jaarraa baay'eedhaaf ol duukaa hojjetanii ijaarratanii biyya isaanii kana Oromiyaa kana diina nyaaba alaarraa ittiin dhowwatanii
nyaapa keessaa fira dhawwanii biyya kana ijaarratanii uummata cimaa, uummata boonaa, uummata civilization yookiis jiruuf jireenya guddaa qabu godhanii jaarraa baay'eedhaaf uummata boonaa, uummata guddaa ta'ee jiraatu kana deebifnee ijaaruudhaan akka abbootii keenya duriitti abbaa biyyaaf gochuudhaa fi lafa Oromoon gattaa'ee ilaaf ilaameen waliin mari'atee utuu lagaan gandaa ol hin hirin, utuu jaarmaan ol hin hirin akka inni dhufee wallaansoo isaa keessatti afaan faranjiitti paradigm shift kan jedhu fidee aangoo institutionii cimaa fi jaarmaa cimaa jabeeffate akka inni abbaa biyyaa ta'u akka inni gargaaruufitu kan ijaarree yaadi isaa immoo nuti ala teenyee wallaansoo Oromoo geggeessinaaf utuu hin ta'in wallaansoo biyya keessaa geggeeffamaa jira. Har'a wallaansoon Oromoo gootota baay'ee dhachee jira. Gootittii baay'ee dhachee jira biyya keessaa warra tocho'aa jiran kana isaan bira dhaabbannee karaa dippiloomaasii, karaa horii, karaa beekumsaa isaan bira dhaabbannee akka isaan abbaa biyyummaa isaanii deeffatanii gonfatanii fi isaan gargaaruudhaafitu gurmiin kun ijaarame. Irrina jiru gara seeraatiin sirna gadaa hojiitti hiikuu keessatti irrina jiru argitaniiti irrina kana cuqqaaluudhaaf jaarmaa kana gad dhaabdanii jecha. Akkasuma yaadisa. Tole amma gaa jaarmaa kana biyya alaatti gad dhaabbatee hayyama silaa barbaachisu itti argattaniiti waan kana gad dhaabdanii moo akkami? Hayyamni ba'aa jiramma hayyamni yeroo dhiyootti bahee yeroo dhiyootti kennamaa hayyamni. Tole amma gaa isin kora takkaffaadhaa magaalaa Minneapolis keessatti godhattanii kora kanarratti namoota hedduutu biyyoota garaagaraarra hirmaatee dameelee biyyoota garaagaraa keessatti banachuu dhatti qophiin isin ittiin deemaa jirtan jira. Gumiin Oromiyaa Global Gumiin Oromiyaan kun kan jaarmaa uummataati. Fakkeenyaaf magaalaa adda addaa keessattitu yeroo dhiyootti seminaarri deema. Seminaara kana deemsifachuudhaaf naannuma warra jiran sanatu komitee mataa isaatti ijaarratee akkamittiin gonnadhee waliin mari'atee karaatti godhamu yaada maaltu irratti dubbatamuu qabu yaada hundumaa gumeeffateetu irratti hojjeta. Kanaaf namni gumiin Global Gumii Oromiyaa namni iddoo jirutti of ijaaree qaama jaarmaa kanaa ta'uu danda'a. Nummoo isaan wajjin mari'annee akka isaan of jabeessan wajjin hojjenna. Maaliif kan Oromooti kun dubartii utuu hin jedhin, dhiira utuu hin jedhin, Islaama utuu hin jedhin, Kiristaana utuu hin jedhin, waaqeffataa utuu hin jedhin, amantii tokko utuu hin ilaalin namni Oromoo kun hankooti jedhee yaada qabu keessatti gattaa'ee kottaa waliin mari'annaa akka abbaa keenya haadha keenya duriitti haadhotii keenya duriitti waliin mari'annuu waan hojjennuu fi iddoo hundumaatti akka inni bal'achaa deemu irratti hojjechaa jirra. Isin gaamma jaarmaa seeraan nama cimsunnaa taataniifu seeraan Oromoon gaasitti irrina qabaachuu isaa argitaniiti kan jaaramtanii kana na ibsaa jirta. Jaarmiyaalee Oromoodhaa akka mancaaftuu lamaatti jira. Waldaa dubartootaa jira, waldaa amantiilee jira. Isaan kan hundinuu bifa seeraatiin wanta irraa irruutu jira. Kun innama Oromoo keessatti dhokataadhaa miti. Oromoo yeroo hedduu yaaddee osoo jaarmayni tokko kan sirna gadaa Oromoodhaa nama barsiisu. Qaccalfama nama laatu osoo uumame jecha hawwiin ture. Amma gaa isin uumamtanii jaarmayoota jiran kanneeniif jaarmayoota siyaasaas ta'e, afooshalees ta'e, hawaasaas ta'e, amantiilees ta'e akkamiin gorsa silaa barbaachisu kan nuufiin karoorfattanii jirtan. Nuti gorsa kan nuti hin hojiidhaan agarsiisuu barbaadna nuti. Jaarmotiin kun hundumtuu qaama jaarmaa kanaati. Jaarmaan kun jaarmaa akka daboota jechuudha. Wal duukaa wajjin hojjennu. Oromoon wal duukaa hojjechuu qabaa. Oromoon beekumsa isaa, ilaalcha isaa waan qabu hundumtuu walitti dhufee wal duukaa sirraa'ee hojjechuu qaba waan jennuufi jara kana ajjin wal duukaa hojjenna kun. Jaarmotiin kun hundumtuu jaarmaan Global Gumii Oromiyaan jaarmaa jara kanaati. Hundi isaanii kanaaf waliin mari'annee waan hojjennu hundumtuu kanarratti wal duukaa hojjenna jechuudha. Gumiin kan ijaarame xiinxala guddaadhaan qormaata bara dheeraadhaan saayinsii irratti hundaa'eeti malee hawwa callumadee namni guyyaa lama sadiitti yaadee dhufe miti. Qormaata keessatti waa'ee civilization, waa'ee aadaa Oromoo akkatti Oromoon durjii jiraachaa ture rakkoo amma Oromoon qabu hundumaa xiinxaluudhaan hubachuudhaanitu uummati kun dadhabinas qabaa, jabinas qabaa akkuma uummata kaanii jabina isaa kanarratti cimuudhaan
laafina isaa immoo irra aanuudhaan waliin mari'atee ol duukaa hojjetee collective decision making ol duukaa hojjechuu. Lammaffaa immoo hundi Oromoo ol qixxeedha kan jedhu qaba. Political equality. Oromoon hundumtuu ilaalchaan utuu hin ta'in, gandaan utuu hin ta'in, saalaan utuu hin ta'in hundi isaa ol qixxeedha. Ol qixxummaadhaan ol duukaa dhufee, ol duukaa mari'atee, ol fedhii isaa gara ammas haa ta'u, gara fuulduraattis haa ta'u, ol duukaa murteessee sirna demokraasiidhaan, sirna ilaameedhaan yoo badii tokko jiraate ilaa kanatu badeedee qajeelchachuudhaan irratti hojjechuudhaan akka inni bilisa ba'u gaafa bilisa ba'e illee sirna cimaa akkasii hojjetatee akka inni biyya isaa tiffatee biyya isaa guddifatee abbaa biyyaa ta'ee boonee jiraatu rakkina amma kee jiru kana akka inni itti ba'u irratti waan hojjetu. Kana gochuudhaaf immoo gartuu tokko lamatu hojjetatu hin ta'in hundumti Oromoo beektota Oromoon qabdu hunduyyuu irratti hirmaachuudhaan irratti hojjetuudhaaf kaa'amee jira jechuudha akkasitti. Egaa amma Oromoon sirna gadaa ni faarsa, siiqqee ni faarsa. Osoo hojiitti hiikamee ni hawwa, garuu hojiitti hiikuun hawaasa keessa jaarmeelee siyaasaa bira, jaarmeelee amantaallee fudhadhu, miidiyaalee fudhadhu tokkollee bira hin jiru. Inni kuni hojiitti hiikamuuf maaltu godhamuu qaba? Isin akka ogeeyyoota seeraa jaarmaa gumii Oromiyaa hundeessanii jirtan waan ta'eef yoo maaliif maal godhame sirni gadaa kun sirni siiqqee kun hojiitti hiikamuu qaba uummata Oromoo keessatti. Osoo bilisummaa hundee. Nu hojjennee agarsiisuudhaan nuti mul'ifnaan yaadna. Namatti iftuu hin ta'in gumiin mataan isaa kun hojiidhaan agarsiisuu qaba sirna gadaa. Sirna siiqqee hojiidhaan agarsiisuu qaba. Yoo hojiidhaan gumiin agarsiisuu danda'e gaaffii malee nama hundumtuu fudhatee jala deema kan jedhu qabna. Hojiidhaan agarsiisuudhaaf irratti hojjenna nuti. Maaliif yoo afaan hin dubbanne waan dubbannu sana yoo faallessina ta'e nuyyuu namuyyuu dhugaa dhadhee fudhachuu hin danda'u. Akkuma abbootii keenya durii kanaatti seeraan buluudhaan, seera demokraasiidhaan ijaarranneen seera sanaan buluudhaan, seeraan hojjechuudhaan, ol jaallachuudhaan, ol jibbuu dhiisuudhaan, ol amachuu dhiisuudhaan, ol duukaa dubbannee rakkoo keenya hiikuudhaan hojiidhaan mul'ifnee agarsiifnaa inni yaadaa jira. Jarmaan gumii Oromiyaa kuni qubee jenereeshinii isa jaantu jira. Ala kana dhalatee waggaa 25 afaan alagaa dubbata. Isa kana hoo sirnaa fi seera aadaa uummata Oromoo barsiisuu keessatti jaarmanni keessan qooda akkamii shoora akkamii gumaachaa jira? Nuti dargaggoota waamne dargaggooti keessatti hirmaatanii akka isaan barachaa barsiisaa barachaa hojjechaa akka isaan deemaniif affeerraa goonaa fi akka isaan barumsa keessatti hirmaatanii argatan akka isaan hojiidhaan waan kana mul'isan hojiin hojjennaa akka isaan waan kan hubatanii waa'ee gadaallee hubatanii barsiifnaa akka isaan baratan goonaa hojiin hojjennannee waamicha guddaa gooneefii jirra dhufanii warra nutti dabalamanii hojjechuu qaban baay'eetu jira warra hafan immoo gara fuulduraatti waamnee akka isaan duukaa dhufan hojjetan irratti hojjennaa jechuudha. Dubbii salphaa miti hojii cimaadhaa hojii kana irratti bobba'uudhaaf. Yoo kana hin goone malee bilisa ba'uu akka hin dandeenye nu galeera nuuf. Humni faca'aan na ummati ol hin galin ummati ol nyaatu bilisa ba'uu hin danda'u. Amma ammaatti bilisummaan keenya kan tureef nuti ol duukaa hojjetee harka ol qabatee hojjechuu dhiisuudha waan ta'eef. Kanaaf keessumaa warri ala jirru kun namoota beekotota baay'eetu ala jira. Horii qabu, risoorsii qabu, waan baay'ee qabu ol duukaa hojjechuun murteessaadha. Akkuma kana jedhuuf gowwoomsuu qotuu hin ta'in Oromoon 100% dhufee kana fudhatachuu miti. Warra amma mootummaa kanaa jiru hojjetantu jira. Warri fedhiin isaanii waan isaan hojjetan walitti isaantu irra jira. Warri kun akka nun ijaaramne gochuudhaaf waan hin goone hin qabani. Warra kanaa jiru sollaansoo qaba. Uummata Oromoo bilisummaa dheebotanii bilisummaa fedhan ol duukaa hojjechuu barbaadan hojjechuudhaaf baay'ee qophaa'aadha. Keessumaa wallaansoo keessatti dadhabinni guddaan jiru akkuma kaleessaa wati gaaffiif deebii gootu obboleettii keenya tokko wajjin odeessite dubartiin murteessituudha. Oromoon ammaakuu duddaaf dubartiin ka'oodha. Yoo wallaansoo Oromoo keessatti dubartiin garri caaltu keessatti hin hirmaanne wallaansoo keenya iddoo ga'uu hin danda'u. Dubartiin iddoo baay'ee dhalatte biyya Oromiyaa keessaa baay'een isaa wallaansoo keessa hin jirtu.
iddoo naannoo xinnoo keessaatti wallaansoo keessa jiru. Kunillee baay'ee nama yaaddessa. Gara fuulduraatti dubartiin Oromoo iddoo hundumaa lixa baatu hin jedhin gararraa gajjallaatu hin jedhin fakkeenya wallaansoo dubartoota Oromoo warra amma wallaansoo keessatti hirmaatan fudhachuudhaan akka ishee kaleessa haasaa turte buleetti keenya kanaa beekumsa ishee kana hubachuudhaan uummat dubartoota Oromoo wallaansoo keessatti hirmaatanii dhiira kanayyuu karaarra buusuu qabu. Yeroo inni gantuu ta'u, yeroo inni laafu, yeroo inni waan Oromoo irratti hirmaachuu dhiisu jajjabeessuudhaan akka inni hirmaatu gochuutu irra jira. Dubartooti uummata Oromoo keessaa harka walakkaadha. Isaan wallaansoo kana keessatti hirmaachuun murteessaadha wallaansoo kanaaf. Yoo isaan ka'anii keessatti akka guutuun hin hirmaanne wanta bilisummaa kan jedhamu hin yaadamu. Kanaaf wanta sirna siiqqee kana kan jabeessine irratti yaadannoo fi sirna siiqqee kana jabeessine akka Oromoon akka duriitti akka dubartiin isa durii caalaa dur aangoo poolitikaa hin qabaatan yeroo gadaa keessatti amma immoo sirna gadaayyuu deebinee haaressuudhaan akka isaan dura buutuu poolitikaa dura buutuu jaarmaa ta'anii wallaansoo Oromoo geggeessan akka isaan ta'an akka isaan uummata geggeessan dhiiraajjiin wal qixxee akka isaan godhan irratti hojjennee kaanee jirra. Kanaaf gadaa deebisaa sirna warraaqsaa uummata Oromoo keessatti fiduu barbaannaa jechuudha. Warraaqsa guddaa gadaan illee akka itti fooyya'u akka uummata Oromoo warra dur humna dhowwate keessumaa dubartoota akka isaan humna godhatanii dhiiraan wal qixxee afaaniitu hin ta'in wal qixxee dhugaa akka isaan keessatti hirmaatanii jijjiirama guddaa fidan obbolootota keenya wajjin hojjechuudhaaf kaanee jirra warri gumii keessa jiru jechuudha. Tole amma gaa erga jaaramtanii toora ji'a ja'a lakkoofsanii jirtanii hawaasni Oromoo naannoo garaagaraa jiru. Qaarraalee garaagaraa jechuun qaarraa Awurooppaadhaa, Afrikaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa fi Kanadaa qaarraa isinitti uumamtanii akkamiin jaarmaa keessan kana simate wanta isin hojjechuu barbaaddan kana hojiitti hiikuudhaaf sochiin inni godhaa jiru maal fakkaata? Sochiin amma kan irratti xiyyeeffannee jirru Noord Ameerikaadha. Noord Ameerikaa keessaa yeroo dhiyootti amma magaalaa Torontoo, magaalaa Waashingtan DC, magaalaa Siyaatil, magaalaa adda addaa keessatti seminaara guddaa, workshooppii guddaa deemsisuuf jenna. Kana keessatti akka uummata Oromoo akka gaariitti keessatti hirmaatutu affeerraa goonaa fi akka isaan naannoo isaaniitti gumii gadi jabeessanii dhaabbatan akka isaan gumii wajjin hojjetan goonaa. Kana irratti milkaa'aa deemnu gara iddoo biraatti ce'aa deemnaa jechuudha. Dubbiin kun dubbii salphaa miti. Uummata kana uummata nyaabi karaarraa doomsee ilaalchi halagaa karaarraa jallisee akka inni Oromummaan akka inni yaadne godhe kana amansiifnee hubatee akka inni godhe jechuun hojii baay'ee barbaada. Kanaaf hojiin isaallee salphaa miti irratti hojjechaa jirra. Hojii cimaa irratti hojjechaa jirra. Rafaan jirru halkanii guyyaa walitti dhufnee mari'annaa irratti hojjechaa jirra. Feetuun nageessite ta'a yeroo dhiyootti Torontoo keessatti, Waashingtan keessatti seminaara guddaa, workshooppii guddaa deemuuf jedha. Hojiin isaa akkasumatti babal'achaa deemachuudha. Fakkeenyaaf osaa irratti illee konfiraansii dhufu irratti waa'ee isaa akka gaariitti ibsinaa. Iddoo hundumaatti akka namni hubatu goonaa. Jaarmotiin poolitikaa baay'een isaanii akka isaan hubatanii kana wajjin hojjetan irratti hojjennaa. Hojii baay'ee irratti hojjechaa jirra jechuudha. Bareeda. Isa kana egaa beeksisuu keessatti sooshaal miidiyaa yeroo ammaa kanatti namni itti fayyadamaa jiru feesbuukaa fi tiwiiteraa fi yuutiyuubii fi waan akkanaati. Isa kanatti fayyadamtanii ergaan keessan akka uummata hedduu bira dhaqu maal godhaa jirtan? Dhugaadhumatti achirratti baay'een hojjennee amma ofuma jabeessaa mari'achaa jirra. Egaa abdii guddaa kan qabnu miidiyaan ONN fa'aa kun Oromiyaa News Network fa'aa kun gara fuulduraatti baay'ee nu gargaara jennee abdanna. Kana duras nu gargaaraa jira. Akka inni fedhii Oromoo fi hawaasummaa Oromoo hanqisuuf irratti hojjetu waan beeknuu fi isaanillee gara fuulduraatti gargaaru jennee yaadna. Isinillee gara fuulduraatti nu gargaartanii yaada keenya kan akka isaan uummata biraan nu geessanii fi abdii guddaa qabna. Tole uummanni goona kanaaf dirqama keenya inni biraa kan isin gaafachuu barbaade
afaan Ingiliziitiin barreeffama hedduu barreessitanii Oromoon wanni ittiin dhaadatu hayyoota qabnaa jee tokko isinii afaan Oromootiinoo isa kana keessaa wanni akka seeraa heeraa namni laafatti argachuu danda'u ittiin fayyadamuu danda'u waan irraa barachuu danda'u isin qopheessitan. Dhugaadha gaaffii cimaadha kuni uummati koloonni jala ture. Afaan saadhaan muuxannoon qabu afaan namaa harkaan hojjechaa jira afaan alagaan hojjechaa jira. Yeroo baay'ee wanti katabnu afaan faranjiitiin sababi isaa jaalanneetu hin ta'in waan kanaan barannee waan kanaan akka gaariitti yaada keenya qubsine gana afaan Oromoo akka gaariitti guddatee waan kan akka inni hirmaachuu akka inni bal'isee ibsu gochuudhaaf irratti hojjechaa jirra hiikuudhaaf irratti hojjechaa jirra garuu amma ta'uun hojjetin jirra. Hojii guddaas nu eeggata kun olaansoo guddaan tokko kan qabnu keessaa tokko afaan Oromoodhaan barreessinee afaan Oromoodhaan yaada keenya ibsuu irratti ganaa hojii guddaas nu hafa warri nu caalaa beektan afaan Oromoodhaan warri gaazexoonni Oromoo utuu nu eegin nu gargaaranii akka irratti hiiktan illee waamcha isinii goonaa hojiin keenya kun hojii tokko karaa tokko hojjetu karaa tokko si hafa kanaaf namni hundumtuu diviizhin of leeberiidhaan irratti hirmaatee gargaareetu waan kana guddisaa kanaaf nuyi qofaa keenya illee kana irra aannan ilaallu. Ummati Oromoo warri muuxannoo isaa qaban hundumtuu gadi ba'anii ol duukaa hojjenne wanta kana hin abdanna. Maaliif hojiin kun hojii keenya miti. Hojii ummata Oromooti. Hojii keenya kan keenya malee kan nama lama kan nama sadii miti. Nuti rafuma dadhabne yeroo ummata keenya jaamee ajjeefamee dubartii keenyatti roorrisanii ijoollee keenyatti roorrisanii nama nu kolaasanii ummata keenya kolaasanii ummata keenya mana hidhaa keessatti keeshaatti uwwisanii nyaata dhowwatanii jaamsanii ummata keenya ajjeesanii kalee isaa gurguratanii ija isaa gurguratanii dhukkubatti itti dabarsanii akka dhumaa jiru taa'uu dadhabneetu kaane malee waan hundumaa kana ofii keenyaan goonannee miti. Kanaaf hundi keenya wal duukaa gooneetu rakkoo akkasirra aanna jennee abdanna malee of gowwoomsuu hin dandeenyu. Hojiin kun hojii biyyaati, hojii cimaadhaa, hojii namoota sabboontoota baay'ee warra kutatanii kaan baay'ee waliin mari'atanii hojjetan. Kana dura abdii kutachuudhaan aaranii warri manatti galan hundumtuu karaan irratti waa hojjetan kunooti. Nama eeguu hin dandeenyu. Abalumatti bilisa nu baasanne eeguu hin dandeenyu. Bilisa keenya yoo barbaanne waan hin dandeenyu lafa jirrutti gochuu qabna. Kanaafitu kana goona obbolaan keenya obbolittiin keenya hundumtuu kana ka'anii akka isaan godhaniif waamicha guddaa goonaaf. Tole. Amma waggaa 40 uummanni Oromoo ala bahee ala jiru kana miti dhaabbilee miti mootummaa biratti Oromoo fudhachiisuu siyaasa Oromoo ittiin beeksisuu keessatti hawaasni Oromoo maal gumaachaa jira? Gahee akkam taphataa jira? Hawaasni Oromoo yeroo dura dhufee uummata baay'ee miti warri dhufe. Xiqqootu dhufe warri xiqqoo dhufe of ijaaree fakkeenyaaf Noorth Amerikaa keessatti The Union of Oromo North America kan jedhamu ijaaree achitti aansee immoo Oromo Studies Association ijaaree waa'ee Oromoo barreessuudhaan barsiisuudhaan akka namni baru akka biyya lafaa hubatu waan dur hamaa Oromoo irratti katabame haquudhaan Oromoo boolla keessatti owwaalame boolla keessaa baay'ee akka Oromoon nama ta'e akka Oromoon jiru akka Oromoon uummata cimaa ta'e ummata civilization guddaa qabu ummata eenyuun tokkoon illee gadi hin taane yoo caale malee ummata boonaa ummata haqa qabu ummata lafa gaarii qabu ummata biyya qabu ta'uusaa biyya lafaatti mirkanaa'ee kitaabi baay'een katabame joornaalii baay'een katabame beekumsi Oromoo biyya lafaa irratti beekame yuunivarsiitii adda addaa keessatti barame yoo yuunivarsiitii adda addaa keessatti nama yuunivarsiitii of teenisii keessatti laabrarii keessa dhufte kitaabi Oromoo guutee ba'e gaafa duraa gaafa nu biyyana dhumne kitaabi tokko artikiliin tokko illee hin jiru. Har'a garuu kitaaboti katabamanii artikilii joornaaliin baay'een ba'anii yoo yuunivarsiitii Kanaadaa keessatti iddoo hundumaatti kompiitariidhaan yoo ilaalte guutee ba'e kun moo'icha guddaadha. Irra aanaa jirra kun immoo ga'aa miti. Amma kan nu hafe beekumsa bilisaa horsiifnee irraa ummata keenya akka ummata ta'e akka ummata boonaa ta'e ummata kabaja qabu kan ta'e ummata aadaa boonaa qabu kan ta'e biyya lafaa irratti ifee jira
kan nu hafe waan lamatudha. Tokko instituushinii cimaa ijaaruu, lammaffaa jaarmaa cimaa kan ciniinee kutu, kan nyaaba keessaaf nyaaba alaa Oromoo irraa rukutee irraa dha'u ijaarrachuutu nu hafe. Jaarmotii qabnu kun akka isaan cimanii daraja sadarkaa kanatti ce'an irratti hojjechuutu nu hafe. Kan irratti hojjennaa gaafa kana hojjenne biyyi keenya bilisa baateetti waan xinnootu nu hafe, waan xinnoon nu hafe kan irratti hojjechuudha. Uummata ani dideen ani Oromoodha, ani namaaf hin garboomu. Biyyi koo Oromiyaa irra eenyu tokko illee bituu hin danda'u jechuudha. The matter of time. Uummati tokko mataan isaa bilisa baanaan nama bituu hin danda'u. Uummati akka Tigree kun uummati yartuu lakkoofsi illee xiqqoo kan taate aadaa doofaa kan qabu. Uummati kaleessa beela'aa nyaata dhabdee rakkachaa turte. Har'a nyaata quuftee sooromtee nurratti ta'uu sirbitu jaarmaan keenya jabaachuu dhiisurraa kan ka'e malee waan biraan hin jiru. Kanaaf warri Oromoon namaan gadi, Oromoon namaaf bitamuun dhalate, Oromoon meeshaa ta'ee namaaf kaan Somaalee guddisuudhaaf, kaan Amaara guddisuudhaaf, kaan Adaree guddisuudhaaf, kaan Araba ta'uudhaaf, kaan Faranjii ta'uudhaaf jedhee yaadu abdii kutatee jira. Oromoon nama biraa ta'uu hin danda'u jechuudha. Ofiisaa malee. Kan inni isaa hafe jaarmaa isaa cimfatee kabaja isaa tiffachuu, bilisummaa isaa gonfachuudha. Kanaaf immoo yeroo xinnoon nu hafe irratti hojjechuu qofaatu nu hafe jedha. Kanaaf mataan keenya bilisa ba'eera, kan nu hafe jaarmaa qofaadha, jaarmaa keenya cimfachuu qofaadha. Amma gaa totally wanti yaadni hawaasa Oromoo akka jirutti amma gar tokko deebi'ee jira fakkaata. Maaliif inni durii mootummaa kanaa waliin afaan nagayaatiin hojjennee haga keenya yoo arganne warra ji'uutu qabsaawaa ture. Maraaraa Guddinaa Baqqalaa Garbaa faan arraan tana hidhatti guramanii jiran. Osoo paartiilee heeraan galmaawanii Ihaadegi wajjin wal dorgommii yerootti gaggeessaa jiranii. Amma gaa uummanni Oromoo uummata kanaa wajjin afaan nagayaatiin hojjechuun hin danda'amu. Afaan qawweetiin mirga keenya harkaa fuudhuu qabnaa waan jirutti amma yaadni namaa garas deebi'ee jira. Gaa yaadni nama kanaa hundi gara kanatti eega walii gale jaarmayaalee siyaasaa Oromoo waggaa dheeraaf gaggeessaa jiran cimsuun bifa kamiin danda'ama? Ilaa waan hubachuu qabnu wallaansoo Oromoo keessatti gaafuma wallaansoon kun calqabame ka'ee bifa lamatu ture. Bifi tokko sirnuma jiru wajjin hojjennee fooyyessina kan jedhu. Warra akkasitti kaanii sooshaalizimii ijaarrata jedhanii jiru. 70 fa'aa keessa, 80 fa'aa keessa, 90 fa'aa keessa immoo dimokiraasiitu danda'amaa jedhanii warra ijaaran jiru. Kan sababi isaa kun maalirraan ka'ee aadaa Habashaa wallaaluurraan yookiis immoo uummati Oromoo laafaadhaa hin beeku lolatee bilisan ba'uu kanaaf kan gochuu dandeenyu waanuma qabnuunitu waan qabaniin gabaa ba'uu waa fooyyessinee moo Oromoo waa arginaa kan jedhudha. Garuu wanti haqaan argame mootummaan Habashaa uummata isaafiyyuu dimokiraasii hin qabu. Uummata isaafiyyuu kabaja hin qabu. Uummata isaayyuu beelaa rakkata mootummaa doofaa mootummaa nyaatee buluu dhuguu saammachuu nama ajjeesuun gadi qabu. Nama ajjeesanii warra geerarudha jarri kun. Tigreen amma duula toshuu dandeenyaadhaan we can create war. Uummata nama ajjeesuudhaan boon kanarraa waa eeguun hin jiru. Kanaaf kana hubannee gara fuulduraatti tochoon irra jira. Fakkeenyaaf warri biyya keessatti dimokiraasii ijaarra jedhanis qofaa isaanii miti kan isaan lolaa turan. Warruma harka lafa jalaan loluutu isaanitti dabalame isaan wajjin lolaa ture. Kanaaf gar tokkotti luuccaa jira. Gar tokkotti luuccaa jiru kana ol gidduutti ol danda'u wal abaaruu dhiisu namoota Habashaan bitee gannutti erge warra deemanii Oromoo walitti naqaa walan kana uummata keessaa baasu uummata safuu hin qabne uummata Oromoo iddoo meeqatti hiree abaaru kana. Edaa Oromoon amma afaan Oromoon dubbatee Oromoo irratti ka'ee jira baay'een darbanii bitamanii warra bitaman kana dhaga'uun nurra jiru. Yeroo hundaa amma Oromoon cimee ofiisaa jabeessee nyaaba keessaa nyaaba alaaf irraa rukututti warri Oromoo diigan baay'atanii ba'an. Oromoo baay'een immoo tuun galanii filaa kun nama keenya jedhee tuun beekin dhaggeeffata.
yoo nama naannoo isaatti dhalate ta'e yoo loqodi isaa ol fakkaata ta'e kan isaatti fakkaatee of gowwoomsa. Waa'ee biyya irratti waan akkanaan jiru. Biyya keenya irratti biyya qabaachuun dirqama, mootummaa mataa keenyaa qabaachuun dirqama. Kan ammoo gochuu kan dandeenyu gandaan oluruudhaan, walamachuudhaan, jaarmaa tokko abaaruudhaan, kan bira goranii kan abaaruudhaan tun ta'in jaarmaan Oromoo kan hundumtuu kan Oromooti. Yoo dhuguma jaarmaa ta'an hojii hojjetan malee walirratti duuluu dhiisanii hojii irratti bobba'uu akkatti Oromoon bilisa ba'u irratti hojjechuu waliigaluu. Waliigaluu jechuun araaramanii tokko ta'uu jechuu miti. Namni hundumtuu diina irratti bobba'uu karaa tokkotti dhagaa darbachuu kanarratti waliigallee uummata keenya gara fuulduraatti akka deemu gochuudhaaf global gumii Oromiyaan illee kanarratti hojjetaa. Yaada akkasii yaada bishaataadhaan namni hundumtuu akkasittiin ol hubannee gara tokkotti akka deemu wal duukaa akka deemu. Kanaaf bilisummaan keenya dhiyaatteetti qeerroon biyya keessaa dubbii fixxeetti akkuma qeerroon sun jedhanitti waan qeerroon akka isheen hojjettu sanatti gargaaree duukaa deemnee gara fuulduraatti tochoo nurra jira. Qeerroo malees immoo qeerroo wajjin hojjetan baay'eetu jira. Isaanin jabeessu gara fuulduraatti tarkaanfachuu kanan jedha. Tole. Amma akka isin global gumii Oromiyaa kana jaartanii sosoo eegaltaniin jaarmaa kana jaarmaa siyaasaa tokkootu duuba jira haje'uutu ololli xiqqaan tokko deddeemaa ture. Jaarmaa akkamtu isin duuba jira? Jaarmaa isin deeggaree akka isin jaaramtan isin godhetu jira? Nu jaarmaan tokkollee nu geggeessu jaarmaa tokko jalallee hin jirru. Ilaalchi isaallee ilaalcha jaarmaa miti. Ilaalchi isaallee ilaalcha jaarmaa tokko jaallatanii warra kaan dhowwan miti. Nama Oromoo hundumtuu ilaalcha baay'ee qabaatee ilaalcha Oromummaa irratti olii galuudhaan dhimma Oromummaa giddu galeessa gochuudhaan kan hojjetu malee nu jaarmaa tokko wajjinis hin jirru. Polotikaa keessatti hidhamnee hin jirru. Jaarmotirii nu wajjin hojjetan hundumtuu hin kabajnaa. Isaan wajjin immoo wajjin hojjennaa. Warra nu kabajee nu wajjin hojjetu wajjin kabajnee wajjin hojjennaa. Nu jaarmaa tokko jalas hin jirru. Jaarmaa jalas hin jirru. Gumiin Oromiyaa kan mataa isaa danda'e jaarmaa umbrella groupiidha kan hundumaa walitti qabee deemu malee jaarmaa tokko wajjin kan deemu. Dhaabbilee miti mootummaa alagaa waliin hojjechuudhaaf karoora akkamii qabdan? Fakkeenyaaf United UNHCR tu jira, Red Cross jira, dhaabbilee akkanaa dhaabbilee fayyaa addunyaa faatu jira, dhaabbilee akkanaa warreen seera hooggantootaaf tolchanii dhiheessan faatu jira. Warreen akkanaa waliin hojjechuudhaaf karoora akkamii qabdan? Nuti yaada giddu galeessa ta'e yaada Oromoo hundumtuu olii galu irratti tarkaanfachiisu. Yaadi gumii yaada fakkeenyaaf karaa dippiloomaasii jaarmaan polotikaa Oromoo, hawaasi Oromoo, namni beektota Oromoo kan irratti olii galan mari'atanii kan qormaata irratti hundaa'e kan uummata Oromoo olii galuunitu deemni nama ajjinaa ta'u malee yaada qofaatti dhannee kan global gumii Oromiyaa jennee qofaatti kan deemsisnu hin jiru. Yaada irratti olii galleenitu deemnee uummata ajjinaa ta'u. Yaadi uummata Oromoo akka uummataatti akka sabaatti irratti olii gale. Dura mari'achiifne kan irratti olii galamenitu dhannee uummata biraatti haasofnaa jechuudha. Qofaa fiinnee tokko waan biraa ta'ee nama biraas karaarra jallisuun barbaannu. Kanaafitu jaarmotii baay'ee wajjin jaarmaa hawaasaa, jaarmaa polotikaa, jaarmaa amantaa kan wajjin hojjechuu barbaannuuf yaada irratti olii galame yaada bichaataa biyya lafaa irratti facaasuudhaafitu ijaaramne jechuudha. Jaarmaan keessan kun warreen aadaan isaanii, afaan isaanii qubsumaanillee Oromoodhaa wajjin walitti dhihaatantu jira. Warreen akka Konsoodhaa, warreen akka yoo fudhattee warreen Yugaandaa keessa jiran, warra Kiiniyaa keessa jiran, warra Saawus Suudaan keessa jiran uummattoota akkanaa warreen Oromoodhaa waliin walitti dhiheenya qaban, aadaan isaanii walitti dhiheenya qabu. Kana ifitti yaamu keessattoo shoora akkamii gumaachaa jirtan? Nuti fakkeenyaaf ilaalchi keenya Oromummaadha jenneera. Ilaalchi keenya Oromummaadha. Oromummaan kun bifa baay'ee qaba. Oromummaa dhalootaa, Oromummaa ilaalchaa. Oromummaa dhalootaa abbaan fedhii qabaachuu danda'a. OPDN qabaachuu dandeessi. Garuu Oromummaa ilaalchaa. Oromummaa ilaalchaa jechuun abbaa biyyaa ta'uu, seenaa biyyummaa qabaachuu, waa'ee biyya ofii yaaduu, akka uummataatti wal bira dhaabbachuu tokko qaba. Isarratti hundaa'ee immoo global Oromummaa kan jedhamu jira.
oromummaa addunyaa. Oromummaa addunyaa kun waan nuyi feenu demokraasii hiree ofii murteeffachuu biyya keenyatti abbaa biyyaa ta'uu nagaan jiraachuu nama kana deeggaran hundumaa wajjin hojjenna. Warra nu fakkaatan ta'uu warra nu fakkaannis ta'uu yoo isaan kana deeggaranii sirri jedha yaadi keessanii nus kana deeggara ol duukaa dhaabbatan jennee ilaalcha global oromummaa kana irratti hundoofne biyya lafaa wajjin hojjechuudhaaf qophaa'aa jirra. Kan irratti hundoofnu fedhii keenya irratti. Fedhii mataa keenya ofii keenya bulchinaa biyya qabaannaa aadaa keenya guddifnaa nama jala hin deemnu Oromoo keessaa warra nu gananii nama jala deeman akkasin goonaa nuti abbaa biyyaa taanaa ofii keenya bulchinaa biyyi keenya Oromiyaadhaa magaalli keenya Finfinneedhaa kana hundumaa nama mormine wajjin hundumaa wajjin hojjechuudhaaf qophaa'aa jirra. Artistoota Oromoodhaa afaan Oromootiin afaan Oromoo kana mi'eessanii akka Oromoon hundi afaan Oromootu jaallatu ittiin boonu warreen godhan keessa artistootaatu jira. Isaan kanaafoo karoora akkamii qabdan? Artistoonni Oromoodhaa guutuu addunyaatti ijaaramanii bifa ijaarsaatiin akka soso'an gochuu keessatti. Dhugaadhumatti artistoota keenya kabaja guddaa qabu baay'een isaanii. Warri kutatanii ka'anii aadaa Oromoo guddisuudhaaf eenyummaa Oromoo guddisuudhaaf egaa arfan qalloodhaa ka'ee ammaatti sirbuudhaan tiyaatirii tolchuudhaan aadaa Oromoo guddisuudhaan arfan qalloodhaa bara 60 keessa ka'ee eegas biyya Oromoo hundumaa keessatti babal'atee kaalchiraal reneesaans yookiis immoo haaressuu aadaa Oromoo irratti waan guddaan hojjetame warra addanaan ga'anii kabaja guddaa qabnaa fi keessumaa immoo warra kutatanii utuu Oromoon ganin utuu Oromoon gurguratin horiidhaan utuu hin geeddarin jabinaan hojjechaa jiran iddoo guddaa qabnaa fi jarri kun nuuf akkuma warra loltuu Oromooti akkuma bobooti warra aadaa Oromoo lolan dhaabbatan utuu horiidhaan hin gurguramin utuu yaadan geeddarin Oromoon akka nama ta'e Oromoon akka uummata boonaa ta'e uummata kabajamaa ta'e warra irratti hojjetan kan akka isaan ijaaramanii wal duukaa dhaabbatanii kabajallee akka isaan horatan akka isaan illee gargaaramuu danda'an akka Oromoon illee waan isaan tolchan siidii isaan tolchan kan irraa bitatee isaan illee ittiin jiraatanii uummata isaanii guddisanii gumii global gumii Oromiyaan irratti hojjetaa isaan hojjetaa maaliif isaan baay'ee barbaachisuudha har'a qofaatu hin ta'in boriifillee uummati Oromoo akkan yaadaan spirit yaadaan aadaadhaan akkan haara'ee gammadee gara fuulduraatti adeemu waan gochuu danda'aniif isaan wajjin hojjechuudhaaf wanta hojjennu kanallee waa'ee karaa gadaa siiqqee hojjennu kana akka isaan karaa aartii uummata Oromoo ittiin barsiisan gochuudhaaf horiisaa fi humna isaa dhabne malee akka isaan ijaaramanii nu wajjin hojjetan karaa isaanii isaan gargaaruudhaaf qophee guddaa qabnaa jechuudha. Jaarmaan keessan biyyatti Oromiyaadhaatti isin qaama jaarmaa siyaasaa miti jaarmaa seeraati. Kana biyyattis aangawoota mootummaa wayyaanee waliin hojjetan ta'us abbaan fedhee itti haajamannaa ta'eefu achitti hojjetamee barattanii barnoota silaa barbaachisu. Hannuu keessatti karoora kaayattanii qabdanii. Maali atamitti of gowwoomsina atamitti mootummaan Habashaa jaarmaa akkasii fayyama kennuu hin danda'u. Fakkeenyaaf osaan iyyuu achitti argatee jechuu hin danda'u. Biyya Habashaa keessatti Oromoon sagalee of danda'e dubbachuu hin danda'u. Yoo namni si maabaloo si himi malee yoo namni gooftaa si ta'ee yookiis abalijee itti amaarree yookiis immoo abbaa kiristinnaa Habashaan abbaa kiristinnaa Oromoo ta'uu barbaade. Nuti abbaa kiristinnaa hin barbaannu isaan jala buruu hin barbaannu. Isaan immoo nama of danda'ee deemu nama dhimma Oromoo irratti hojjetu hin fedhani. Kanaaf harka lafa jalaa yoo hojjenne malee gadi baafnee karaa nuu kennannee hin abjoonnullee hin yaadnullee. Maaliif waan inni yaadu waan guddaa wanta Oromoo humneessu wanta Oromoo akka Oromoon deebi'ee akka abbaa isaa durii akka inni ta'u guddina Oromoo durii akka inni deebisee dagaagsu waan godhamuufi waan akkasii Habashaan hin feetu. Kanaaf mootummaa Habashaa biratti hin yaadamullee kun. Afrikaa biroo Suudaan, Ijipti, Somaaliyaa lafa gaa uummanni Oromoo baay'inaan keessatti argamantu jira.
Oromoon amma fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti biyya Masrii keessa Oromoo 14,000tu jira. Kun egaa wagguma 2014 irraa eegaleeti. Biyya keessatti amma reebichi Oromootti hammaannaan Oromoo egaa biyya itti baqatu Suudaan baqataa biyya akkanaatti baqata. Biyyoota ollaa Oromiyaa jiran kanneenitti damee babbanattanii gorsa silaa barbaachisu gorsa seeraa kana hannuun kanatto karoora ni qabdanii. Karoora qabna keessumaa Misiritti jaarmaan ijaarame gargaarsa illee nu erganiiru xalaa illee nu erganiiru kabaja guddaa qabnaa fi yeroo akka ijaaramnu akka nu bira dhaabbatan illee nutti himaniiru warra akkasii kana warra biraas wajjin hojjechuudhaaf baay'ee qophii guddaa qabnaa gara fuulduraatti akka humni keenya jabaateen wajjin nu hojjennee yaadna. Bareeda. Amma gara dhumaa deemaa jirra. Hireedhaan siif laadha uummata Oromootiif dhaabbilee Oromoo siyaasaas ta'ee dhaabbilee afooshaa amantaas ta'ee dhaamsi isin akka hoogganaa gumii guluubaan Oromiyaatti dhaamsi isin dhaamtaniif maaltu jira? Dhaamsi sana dhaabuuf yaada xinnoodha. Tokkoffaa Oromoon fira biraan qabu olii isaa malee kana hubachuu qaba. Nyaapha jalallee fiiguu dhiisuu qaba Oromoon. Alagaa jala deemuu dhiisuu qaba. Yoo olii ta'uu yoo yaadaan illee olii ta'uu dadhabe olii obsee wajjin taa'ee mari'atee jiraachuu ol duukaa jireenyi Oromoo yoo jiraates yoo bades ol duukaa bada Oromoon. Kanaaf Oromoon yaada isaa bal'ifatee waa'ee olii isaatii baratee akkatti Oromoon iddoo adda addaatti yaadu qoratee ol hubatee ol jaallatee ol duukaa hojjechuu qaba. Yoo ol jaallachuu dhiisellee olii obsee akka nama biyya tokko qabuutti wal bira taa'ee mari'atee yoo banne ol duukaa banna yoo ol duukaa jiraanna de waliin mari'atee olitti mee yoo abade jiraate laa kanatu bade abalu akkas kanamaa balleessite walitti muudhaan harka wal qabatee daboo olii ba'ee instituushinii mataa isaatii yookiis immoo jaarmaa mataa isaatii ijaarrachuudhaan iddoo adda addaa irratti waan ofii isaa danda'e hojjechaa olitti dhufee yaada waloodhaan murtii marteessee murtii waloo kana hojiirra oolchee bilisummaa isaa argachuudhaaf ka'uu qaba. Yoo kana gadi Oromoon yeroo baay'ee san fudhatu bara baay'ee hin barbaachisu yeroo dhiyootti fudhata. Kanaaf kana gochuudhaaf mootummaa isaa ijaarrachuudhaaf abbaa biyyaa ta'uudhaaf ammaa kaasee of qopheessuu qaba. Abadan Oromoon yeroo dhiyootti bilisa ba'a. Ba'umsaa waan tan olleedha. Kanaaf namoonni hundumtuu hojjetee waan isarraa eegamu inni horii qabu horiin inni yaada qabu yaadaan inni amantii qabu amantiisaan wanta qabu hundumaan aadaadhaan irratti duullee uummata Oromoo kana humna akka inni horatu akka inni abbaa biyyaa ta'u gochuu cunqursaa fi jiita'uu jalaa namni nutti roorrisee of tuffachuu jalaa baanee akka abbaa biyyaa ta'an harka wal qabannee ol duukaa tochoofnaa. Himmoona shakkiin tokko illee hin jiru kanaaf jabaannee hakaanu irra finaa yaa uummata Oromoo hin gowwoomina namni isin hin gowwoomsin propagaandaa adda addaan mataa isin karaarraa isin hin jallisin uummata Oromoo kan caalu hin jiru ani nama biyya lafaa qoradhee ilaaleedha yeroo baay'ee qoradhee uummata Oromoo hundumaa qoradhee arge kan uummata Oromoo caalu hin agarreen uummati Oromoo aadaa boonaa civilization yookiis immoo jireenya uummati biraan kan hin qabaanne kan qabu uummata saba biraallee jaallatu uummata ofiisaallee jaallatu waan ta'eef waan qabnu kanarratti hundoomne bilisummaa keenya deemfachuudhaaf kan keenya deemfachuudhaaf nuti nama biraa kan namaan barbaannu kan keenya namaan laannu amantii adda addaa yoo qabaanne amantiin keenya kan hojiirra oolchinu kan masgiida ijaarrachuu dandeenyu, kan waaqeffataa ijaarrachuu dandeenyu, kan mana bataskaanaa yookiis immoo cheerchi ijaarrachuu dandeenyu yoo biyya qabaanneedha. Biyya keenya kana qabaachuudhaaf namni waan qabuun waa'ee biyya isaa irratti duuluu qaba. Kana gochuudhaaf immoo waliin mari'achuu, ol hubachuu, beekumsa haaraa, beekumsa bilisaa horachuu irratti hojjechuudhaaf kanaan ol qabannee gara bilisummaa keenyaatti ol duukaa tochoonuu. Kanaaf waamicha isin godhaa waamicha koo kan akka fudhattanii kabajaan isin gaafadhaan jedha uummata keenya kanaa. Tole galatooma amma xiqqoo dubara isin deebisuu barbaada. Oromummaa fi afaan Oromoo guddisuu keessatti warreen abboottan amantaadhaa qooda guddaa fudhatanii fakkeedhaaf qeessi guddinaa fudhachuu dandeenya. As deebinee Sheekh Bakrii Sabaloo yoo Sheekh Mamarashaat fudhachuu dandeenya. Warreen kun egaa Oromummaa fi afaan Oromoo guddisuu keessatti
shoora olaanaa taphatanii abbootiin amantaa yeroo ammaan tanaa jiran shoora akkamii gumaachaa jiran shoora akkamii gumaachuu akka qaban isaaniif maal dhaamta? Dhugaadha abbootiin amantii hundi isaanii tokko miti yaada isaanii tokko miti warri oromummaa irratti yaadan jiru warri immoo yaada kanaallee badaa hin qabaanne jiru isaaniif illee kabajuma qabna hundi isaanii waa'ee waaqa yaadu haa ta'u malee immoo waa'ee uummata oromoo akka isaan yaadan waamicha isaanii goonaa hunda isaanii yeroo dhiyoo isitti lubbi tokko luba Dr. Bantii kan jedhamu interviyuu kennee ture yaada gaarii baay'ee dhiyeessee ture akka amantiin oromoo hundumtuu keessumaa kan kiristaanaas haa ta'u kan islaamaas haa ta'u duraan dursinee nu oromoo taanee dhalannee amantiin booddee nu dhufee oromummaa keenya kana akka gaariitti fudhannee amantaa keenyas kabajaa amantaan keenya kun oromummaa keenya akka cimsu kabaja uummata oromoo keenya akka nu godhu akka afaan oromoo guddisu maaliif yoo dhugaadhumatti yaadne waaqumatu oromoos waaqayyo barbaadee afaan oromoo uume uummata oromoo uume kan faranjiis isuma uume amaaraas abashaas uume kanaaf waaqa biratti afaan tokko hin caalu aadaan tokko hin caalu hundi isaa tokko maaliif utuu barbaadee tokko godhee uumuu danda'a miti waaqayyo kanaaf barbaadee adda adda uume nus kan keenya kabajachaa amantii fudhanne kanas uummata keenya ittiin ijaaruun barbaachisaadha maaliif amantiin baay'ee barbaachisaadha amantiin akka namni safuu qabaatu akka namni kabajaan bulu akka namni uffata qabaatu barsiisa mooraalii yookiis immoo safuu barsiisa safuun isaa kun immoo akka oromoo kabaju irratti barsiisuu akka oromoo uummata tokko ta'e akka biyyaatti amantii adda addaa yoo qabaate amantii waliillee kabajaa maali waaqatu uumuu hunda isaa yoo barbaade amantii tokko godhee uumuu danda'a ta'e ta'a kanaaf hunda isaaf amantaa hunduma keenya amantaan kiristaanaas amantaan islaamaas amantaa waaqeffataas kan oromooti akka isaan oromummaa guddisanii afaan oromoo guddisanii aadaa oromoo guddisanii irratti akka isaan hojjetan waamicha godhaafi maaliif iddoo guddaa qabu jarri kun nama baay'eellee qabu iddoo guddaa qabu kabaja qabnaa fi dhufanii akka isaan uummata oromoo irratti waa'ee uummata oromoo irratti hojjetan waan barbaadan dhufanii akka isaan nutti himan akka isaan wajjin mari'atan sirna gumii keessatti fakkeenyaaf iddoo guddaa qabu waamne affeerreerra achi keessatti dhufanii akka isaan mari'atan waamicha goonaa fi iddoo guddaa qabu jabaadhaati biyya keessanii hojjedhaa inni waamicha isaaniif goona isaaniif. Tole bareeda. Waa shantu jira waa shanan uummata oromooti wajjin wal hidhata qabu jira shanan oromummaa oromiyaa lafa afaan oromoo aadaa oromoo alaabaa waa shanan kun oromoodhaa wajjin walitti hidhata qaba shanan oromoodhaa wajjin walitti hidhata qabu kana oromoon akka itti jabeeffatu waa shanan kun tokkorraa yoo irrate oromoo ta'ee afaan yoo irraa irrate bu'aan hin jiru afaan yoo beekee oromiyaan yoo hin jiraatin yoo oromummaan hin jiraatin alaabaan asxaan ittiin beekamu yoo hin jiraatin waa shanan kana akka itti jabeeffatu gochuu keessattuu dhaamsa akkam dhaamtaniif. Hunduma hundeen kanaa shanan kanaa oromummaadha. Yoo oromummaa qabaattetu tuffachuu dandeessa. Oromummaan aadaadhas, ilaalchas, beekumsas, afaanis, seenaadhas. Oromummaa cimfachuudhaanitu ilaalcha oromummaa cimfachuudhaanitu waan hundumaa gochuu dandeenya. Kanaaf oromummaa yoo cimfanne waan barbaanne argachuu dandeenya, bilisummaa keenya argachuu dandeenya, aadaa keenya guddifachuu dandeenya, afaan keenya guddifachuu dandeenya, amantaa keenya guddifachuu dandeenya. Kanaaf oromummaa cimsuun baay'ee barbaachisaadha. Oromummaan immoo waan itti shanan kan hundumaa irratti hundaa'a. Kanaaf waa'ee oromummaa baruun barbaachisaadha. Oromummaan akkuma hin jedhee bifa lama qaba. Namoonni hundumtuu oromoo ta'ee dhalatee afaan oromoo ta'ee dhalatee oromummaa an oromoodha afaan koo oromoodha aadaan koo oromoodha. Garuu yoo inni ol guddatee ilaalchatti guddatee akka nama biyya qabuutti akka nama alaabaa qabuutti akka nama aadaa qabuutti of ilaaluu hin dandeenye eessallee gahuu hin danda'u. Kanaaf oromummaa cimsuudhaaf baay'ee nu hojjechuu qabna akka gaariitti hubanne irratti hojjechuu qabna jedha. Baay'ee irratti egaa warreen miidiyaa keessa hojjetanii fi gaazexeessitoota oromoodhaatiif maal dhaamtan? Isaan iddoo guddaa qabu maaliif waa cuunfee uummata oromoon kan ga'u isaan. Infaakti baay'ee dirqama guddaatti isaan eegamu. Kitaabota katabaman beekumsa lafa jiran beekumsa hamaas haa ta'u gaariis haa ta'u kan oromoo qajeelchisu haa ta'u
isaan akka gaariitti hubatanii of qaranii hoduu himuu qofaatu hin ta'in beekumsa illee tolchuudhaan uummata keessa facaasuu qabu isaan. Keessumaa isaan of qaranii beekumsa bilisaa qabaachuu qabu. Beekumsa bilisaa jechuun beekumsa Oromoon akka abbaa biyyaa ta'u, beekumsa Oromoon uummata akka inni ta'e, uummata sabboonaa ta'e, qaramaa yaada qaramaa akka isaan qabaatanii uummata Oromoo barsiisutu irra jira. Amma yeroo dhiyoo asitti miidiyaan Oromoo guddatee dagaagaa jira garuu akkuma Oromoon miidhame himuu qofaatti hundaa'ee jira. Kanaaf beekumsa bilisaa tolchanii facaasuu keessatti iddoo guddaa taphachuu qabu hin jiraan. Tole galatooma. Profeesar Asaffaa Jaallataa yeroo keessan qaalii nuuf laattanii Oromiyaa News Network irratti sarara Skypeetiin dhiyaatanii gaaffii fi deebii isin waliin goone nu waliin gaggeessuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatooma horaa bulaa isiniin jenna. Anillee baay'een isin galateeffadhaa carraa akkasiin laattanii yaada dheeraa ammasii wajjin bareechuu keenyaa fi ijaa kan lagarree ol baruu keenyaaf illee baay'ee galatoomaan jedhaa galata keessan bilisummaa ta'uun jedha. Oromia News Network. ONN. Gaaffi.